Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kan isiniif dhiyeessaa jirru ABC Medical FIB TV waliin ta'uudhaan torbanitti al tokko qopheessine kan isiniif dhiyeessinu kan torbee kana amma jalqabeera nu waliin turan afeerraa kooti. Nu waliin turan. Egaa ABC Medical kan torbee kana kan irratti xiyyeeffatu miidiyaaleen addunyaa garaagaraa kan olii gadi afarsaa jiran waa'ee koronaa vaayirasii irratti xiyyeeffata. Egaa koronaa vaayirasiin kun maal inni akkasumas immoo koronaa vaayirasiin mallattoolee akkam akkamii argisiisa? Biyya keenya keessatti argamee jira jedhamaa jira. Koronaa vaayirasiin biyya keenya keessatti argamee dhuguma jira konfirmidiidha moo maal fakkaata kan jedhu walii wajjin ilaalla. Akkasumas koronaa vaayirasii ofirraa ittisuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhus ni ilaalla. Nu waliin turaan afeerraa kooti. Egaa koronaa vaayirasii kana fakkaatudha yeroo dhiyootti kan argamedha. Akkasumas egaa bineeldota kan miidhaa ture nama miidhutti kan beekamaa jiru. Egaa koronaa vaayirasiin vaayirasii funyaan namaatiin galuudha. Akkasumas sirna hargansuu namaa miidhuudha. Egaa ergi funyaan namaatiin galee iddoo mijataa ta'eef taa'uudhaan sirna hargansuu namaa keessatti hoostii ummate hostii sana keessa taa'uudhaan lafa isaaf mijate taa'uudhaan namoota sirna hargansuu isaanii kan miidhuudha. Egaa vaayirasiin sun sirna hargansuu namaa keessatti walhoruudhaan baay'achuudhaan sirna hargansuu namaa miidhuu kan danda'udha. Egaa mallattoolee garaagaraa argisiisa. Mallattooleen argisiisu keessa inni tokko furraa'uudha. Furriin funyaan namaa keessaa ba'uudha. Inni gara biraan qufaadha. Egaa ergi qufaanii booddee sore throat yookaan immoo madaa'uu sirna hargansuuti. Egaa temperaturiin namaas ol ka'a yookaan immoo fever qabaachuu danda'u, dhanna gubaa ol ka'aa qabaachuu ni danda'u jechuudha. Egaa yeroo dhiyootti Chaayinaa keessatti kan inni argame namoota baay'ee miidhee jira. Akkaataan itti darbu inni guddaan koronaa vaayirasiin namarraa gara namaatti darbuu danda'a. Animal yookaan immoo bineeldota irraa gara namaatti darbuu ni danda'a. Egaa Chaayinaa keessatti yeroo dhiyootti kan argine namoota baay'ee miidhaa jira. Akkasumas immoo biyyoota baay'ee keessatti akka inni daddarbaa jiru arginee jirra. Egaa akkaataan itti nama ajjeesu koronaa vaayirasiin kun ofii isaatiin nama miidhee nama ajjeesu. Inni akkaataan itti nama ajjeesu sirna hargansuu namaa miidhuudhaan sirna hargansuun keenya sirriitti yaala ga'aa argatee sirna hargansuu keenya to'achuu hin dandeenye yoo ta'e sababa dhukkuboota biraa kanneen akka michii sombaa yookaan immoo nimooniyaa jennu fiduudhaan nama miidhuu ni danda'a, nama ajjeesuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas immoo temperaturiin namaa garmalee ol ka'uudhaan dhagna gubaa garmalee qabaachuudhaan siistemii kan ta'e dhukkuba addaa namatti fiduudhaan nama miidhuu ni danda'a jechuudha. Egaa koronaa vaayirasiin kun Chaayinaa keessatti yeroo dhiyootti argame sirna hargansuu namaatiin lixa. Sirna hargansuu namaa miidhuudhaan akkasumas qaamolee keessaa iddoo garaagaraa miidhuu ni danda'a jechuudha. Egaa koronaa vaayirasii kan ittiin jennu Middle East Respiratory Syndrome jedhamee beekama. Egaa Middle East Respiratory Syndrome kan ittiin jedhu naannoo Middle East Chaayinaa Eeshiyaa dabalatee jechuudha. Eeshiyaa keessatti rakkoo sirna hargansuu fiduudhaan sababii beekamuu fi Middle East Respiratory Syndrome jedhamee beekama jechuudha. Egaa akkuma isiniin jedhe mallattooleen argisiisu dhagna gubaa ol ka'aa argisiisuu danda'a. Sirna hargansuu miidhame yookaan immoo sirna difficult breathing yookaan immoo hargansuu irratti dhiibbaa fiduu ni danda'a. Akkasumas kalee keenya irratti dhiibbaa fiduu ni danda'a. Failed yookaan immoo kaleen keenya kufuu ni danda'a jechuudha. Qufaa garmalee fiduu danda'a. Michii sombaa yookaan immoo nimooniyaa fiduu ni danda'a jechuudha. Egaa fever yookaan systemic kan ta'e fiduu danda'a isiniin jedheera. Qufaa shortness of breath yookaan immoo harganuu dadhabu akkasumas qaama garaa keenya keessa jiru gastrointestinal problemii garaagaraa fiduu akka hin danda'u qorannooleen ni argisiisu jechuudha. Egaa ergi akkas jenne dhukkuba kanarraa ofirraa ittisuun barbaachisaadha. Dhukkuba kanarraa ofirraa ittisuuf maal gochuu qabna kan jedhu iddoo lamatti kaa'anii jiru. WHO'n yookaan dhaabbanni fayyaa addunyaa iddoo lamatti kaa'ee jira. Inni jalqabaa do yookaan immoo godhii
inni lammaffaan immoo gochuu hin qabnu kan jedhuun kaa'ee jira. Du inni jedhu yeroo hundumaa harka keenya dhiqachuu danda'utu nurra jira. Keessumaa namni tokko namni lama naannoo keenyatti jira jedhamee kaa'amee jennaan dhukkubni kun biyya keenya keessa jira jedhamee himamee jennaan harka keenya yeroo hundumaa dhiqachuu danda'utu nurra jira jechuudha. Frequently dhiqachuu danda'utu nurra jira. Inni lammaffaa personal hygiene ofii keenya qulqullina keenya sirriitti eeggachuu danda'utu nurra jira. Inni sadaffaan immoo nyaata keenya sirriitti bilcheessinee nyaachuu danda'utu nurra jira. Keessumaa hanqaaquu fi foon bilcheessinee fayyadamuutu nurra jira jechuudha. Wanti nuun gochuu hin qabne maalidha? Inni jalqabaa namoota dhibee kanaa wajjin qaban walitti baay'ee dhiyaachuun barbaachisaa miti. Close contact qabaachuun nurra hin jiru. Inni lammaffaa yeroo hundumaa fuula keenya tuttuqna taanaan funyaan keenya tuttuqna taanaan sirrii miti. Kanaaf funyaan keenya yookaan fuula keenya ija keenya tuttuquutu nurra hin jiru jechuudha. Inni sadaffaan immoo namoota animals yookaan immoo bineeldota dhibee kanaan qabaman jedhamanii shakkaman yookaan immoo dhibeen kun naannoo inni jirutti bineeldota wajjin walitti dhufeenya qabaachuun nurra hin jiru jechuudha. Inni kabiraan xiqqoo nu dhukkubeennaan travel gochuu hin qabnu yookaan immoo biyyoota gara biraa deemuu hin qabnu. Biyyoota wanti kun jirus immoo utuu deemuu dhiisnee gaarii ta'a jedhamee yaadama. Egaa akkasin ilaaltan kuni koronaa vaayirasiin kun Wuhan vaayirus ittiin jedhu Chaayinaatti namoo keezii 6,449tu argame. Haga ammaa nama 132 ajjeesee jira jechuudha. Yeroo ilaallu mainland Chaayinaa keessatti keezii 5,974 argame. Nama 132 achuma Chaayinaa keessatti ajjeesee jechuudha. So namoonni du'an kun hundi isaanii Chaayinaa keessatti kan isaan du'ani. Egaa Hong Kongitti nama 8 keezii 8tu argame. Nama 8 dhukkuba kanaan qabamee argame jechuudha. Akkuma kana immoo Eeshiyaa biyya hafan keessatti immoo nama 38. Austraaliyaa nama 5tu argamee jira. Egaa biyya keenya keessatti keeziin confirmed hin taane 2 akka isaan argaman nu ibsaa turani. Garuu keeziin kun confirmed miti. Kana jechuun laaboraatooriidhaan ilaalamee keeziin koronaatu biyya keenya gale jedhamee wanti confirmed ta'ee hin jiru. Egaa kana wajjin wal qabatee wanti baay'ee nama dhibu tokko Chaayinaan wanti isheen hojjette guyyaa 2 keessatti guyyaa 2 qofa keessatti siree 1,000 kan qabu hospitaala ijaartee jirti jechuudha. Chaayinaan baay'ee wanta nama dhibudha. Egaa guyyaa 2 keessatti kan keenya mallattoolee walii mallatteessuun baay'ee cimaa ta'uu danda'a. Chaayinaan garuu guyyaa 2 keessatti siree 1,000 kan qabu quarantine place yookaan immoo jara kana qofa kan itti yaalan hospitaala akkasii ijaartee jirti jechuudha. Hospitaalli kun isadha. Egaa daawwattoota keenya turtii walii wajjin qabaachaa turre kana fakkaata ture. Koronaa vaayirasiin biyya keenya keessa galeera jedhamee eerpoortiitti namoota arfan tokko kwarantaayini godhaniiru yookaan qofaatti baasaniiru. Egaa saampilii yookaan immoo dhiigni isaanii fudhatamee Saawuz Afrikaatti ergamee akka inni jiru ibsamaa jira jechuudha. Koronaa vaayirasiin dhukkuba baay'ee cimaadha. Sirna argansuu namaa miidha. Egaa sirriitti to'annaa jala hin oolu taanaan nama miidhuu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni dhagna gubaa ol ka'aa qaban akkasumas immoo furraa'uu kan qabanii fi qufaa garmalee kan qaban dadhabuu waan akkasii kan qaban mana qorichaa deemanii dafanii yaalamuu akka isaan qaban yookaan immoo ilaalamuu akka isaan qaban asumaan isinitti dhaamuu barbaanna. Egaa torbanitti al tokko waa'ee fayyaa keenyaa qophiin garaagaraa nuun qopheessinee isiniif dhiyeessinu kan ABC Medical FIB TV waliin ta'uudhaan kan isiniif darbu asuma irratti xumurama. Torban sagantaa biraatii walitti deebina. Nagaatti. Pimpinee, pimpinee, yeah pimpinee, pimpinee, yeah pimpinee, pimpinee, yeah pimpinee, mata burqaa jennee kan waaqni nu kenne.